oduu ammee dhimmiti ulaa galaanaa itiyoo barbaachisu kan itiyoonis ulaa galaanaa barbaadaaf karayyuu waggaa dheeraa xaaraa jirtu kuni ollaa wajjin itiyoo walitti ni buusaa waraanaatti naqaa jechuudhaan xintaltoota yaachisaa jira. Dooktar Abiyyiin ammoo irra deddeebiidhaan ulaa galaanaa nu barbaachisa. Ulaan galaanaa dhimma jiraachuu dhabeeti. Uummanni miliyoona 130 ol ulaa galaanaa dhabuun hiyyummaa fi jechuudha qaala'insa jireenyaatiin kan saaxilee ammoo ni barbaannaa jechuudhaan irra deddeebiidhaan dubbachaa ture. Ammaas ulaa galaanaa argachuuf ollaa tokko wajjin walitti hin buunuu michummaa diibiloomaasiin akkaatuma seeraatiin nuti jechuudha ulaa galaanaa argachuudhaaf gaafanna malee. Walitti waan nu buusaa waan ollaa wajjin walitti waraana tunisiisaa hin qabu jechuudhaan dubbata hanga ammatti jechuudha ulaa galaanaa harkanne jechuudhaan biyyoota Awurooppaa kana hooggantoota olaanoo jechuudha pirezidaantota addunyaa guutuu wajjin deddeemee marii wanni taasisaa jiruuf ulaa galaanaa akka nu barbaachisu jechuudhaan iyyata galfachaa akkuma jechuudha akkaataatti harkachuu qabutti irratti jechuudha hooggantoonni addunyaatti wajjin dhaabbataniif mariidhaaf jechuudha deemaa jira jechuudha. Haamil keessu ganna ulaan galaanaa nuuf jechuudha dhimma jiraachuuti. Innaawaa barii dhugaadha ulaa galaanaa yoo harkanneesi namoonni isin akkaan fayyaddu abbootii qabeenyaa warreen jechuudha qabeenya gurguddaa qaban meeshaa nagada makiinotaa fi waan adda addaa jechuudha haara godhaan fidatan. Garuu nutiis yoo miskiinonni jechuudha hammaalallee dalagannu nuuf jechuudha dhimma jireenya xiqqoollee haa ta'u jechuudha nu jiraachisu biyya keenya keessatti nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf ulaan galaanaa dhugumaan dhimma uummata miliyoona 130 kanaaf jira dhimma lubbuuti. Harkachuun ammoo barbaachisaadha ammoo laaftutti wanni harkatan hin jirtu ammallee qabsoon ulaa galaanaa godhamuuf jechuudha harkachuudhaaf taasifamaa jirtu osoo jechuudha wal waraansaan hin taane osoo lolaan hin taane akkaataa diibiloomaasiitiin itti fufamuudha qaba. Wanni nuti hubachuu qabnu ulaa galaanaa harkachuun abbootii qabeenyota keenyaas ni fayyaddi warroottan ganaa jechuudha hojiirra jirus jechuudha kanneen abbootii qabeenyaa ta'uudhaaf jechuudha rabbiin carraa kanneen milkeessu taa'us akka gaariitti fayyada akka gaariitti jechuudha wanataa mootummaas ni fayyada hawaasa jechuudha uummata dargaggoota hedduu hojii hin qabneefis hojii nu uumaa jechuudha meeshaa dhuftu hunda achitti isaaniitu hammaalaa dalagata waan ta'eef kanaaf ulaan galaanaa dhimma hunda keenyaaf barbaachisaati. Rabbi haa kannu biyya teenya jaati du'aa godhaa du'aanis barbaachisaadha ulaa galaanaa harkachuunis dirqama keenya inshallah ni harkannaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi roobii akka jechuudha fuula beejii isaa irratti maxxansetti barsiisota 289f lafa jechuudha mana jireenyaa kanneenii fi waada dhugoomee jechuudhaan maxxansetti jira kun baay'ee nama gammachiisa barsiisonni jechuudha. Wanni hanga ammaan tanaa gaafiin isaanii hangaafachaa jira miindaa nuuf dabalaa osoo hin taane nuti jechuudha lafti mana jireenyaa haanuuf kannamu jechuudha manni jireenyaa nuti jechuudha mana jireenyaatti hin qabne jechuudhaan gaafachaa turan gaafiin ammoo amma karaa godina tokko deebi'ee jira akkasuma godinaalee biyyattii guutuu keessatti jechuudha biyyattii guutuu keessaa godinoota garaagaraa hunda keessatti gaafiin barsiisota deebi'uudha qabdi manni lafti mana jireenyaa irratti ijaaramu kannamu qabaaf akkasuma manni jireenyaatti illee irratti ijaaramu qabaaf barsiisonni jechuun qaroo dhaloota kanaati jechuudha. Kun waan baay'ee nama gammachiisu fakkeenya jechuudha biyyattii taa'ee jira bulchiinsi magaalaa roobee jechuudha. Nama barsiisonni bulchitoonni hundinuu fakkeenya kana fudhatanii barsiisotaaf jechuudha lafa mana jireenyaa kannoo qabanii fi yenna. Kanatti aansuudhaan yaa'in idilee dhaabbilee federaalaatii fi waldaalee garaagaraa jechuudha guyyaa lamaaf mariin akkuma itti fufatti jira marii kanarratti jechuudha gamaa adda addaati gamaa jiranis suuraadhaas yeroo kaan suuraadhaan yeroo agarsiisan akka malee jechuudha yaaddoonis kan isa irraa mul'atu ta'utu agarsiisaa jechuudha suurichi kan agarsiisu. Mariichi jechuudha dhimmoota garaagaraa irratti akka taa'amaa jirus ifoomsaniiti jiran. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaataa karaa oduu biyya alatti isin dabarsinaa oduu biyya alaa eegaluun duratti jechuudha mallattoo gurraatti argama riirtoona tuquudhaan saabskiraayib godhan dabalamaa maatii keenya ta'a laal oduulee haaree tan dhugaa qofa guyyaa guyyaan isin hin geenya karaa oduu biyya alatti yoo isin dabarsinu hujjaajonni jechuudha gabroota rahmaan kan bara kanaa jiirratti hirmaatan namoota miliyoona tokko tuqaa jechuudha 500 ol miliyoona tokko tuqaa walakkaa oliitu irratti hirmaataniiti jira maasha Allah Allahu akbar rabbiin irraa hajaalatu hajaa muraada yaada muraada isaan rabbi irtee miti haa guutuu fi yaa rabbi nuti waamicha kenkee owwaan labbayk Allahumma labbayk jechaa jiran jechuudha gabroota rahmaan hujjaajonni miliyoona takka tuqaa jechuudha walakkaa ol hajji bara irratti hirmaatanii jiran. Kanatti aansuudhaan gara oduulee hawaasummaatii fi mootummaatti isin deebifnu Yaman haleellaa Israa'el raawwatte jechuudha
xayyaaruma waan jaamu guututti jechuudha barbadeessitee jirti. Ammaan tana xayyaaraan ala taatee jirti jechuudha. Riipoortiin isaanii dirree qullaa ta'ee jira. Dhugumatti jechuudha. Uummanni Yaman jedhu ammallee jechuudha haa xayyaara jechuudha lolaatis ta'e xayyaarota hedduu jechuudha haa dhabdu malee xayyaarotuma guutuu haa dhabdu malee misaayila tolfachaa jirti. Nuti misaayila tolfachaa jira jechuudhaan misaayila gurguddaa akka maqaan isaa xuufaanaa jedhamu kanneen gartee miti ibboota irraa hin deebine aleellaa Israa'el irratti jechuudha laachaatuma jirti. Kanatti aansuudhaan hawaasni Soomaalee guyyaa lamaaf miidiyaan isaanii gaddaan guutameeti jira. Dargaggootaa fi dargaggeessota dubartii jechuudha hedduu godaansa seeraan alaatiin gara jechuudha Awurooppaa osoo imalaa jiranii galaana irratti jechuudha galaana Meeditiraaniyaa irratti dooniin garagaluudhaan namoota baay'ee bakka takkatti jechuudha fixxe. Kun ammoo hawaasa Soomaaliyaatiif gadda akkaan jechuudha qalbii isaan cabsee fi akka malee ijoo ta'ee isaan dhiisaa jiru ta'eeti jira. Godaansi seeraan alaa akkuma lammiilee teenyaas jechuudha gaga'ama amarraan gahaa jirutti jechuudha lammiilee garagaraa warreen jechuudha seeraan ala biyyoota adda addaa keessaa jiraniis gaga'ama hamaa akkanaatiif raangayaa jira saaxilaa jira. Godaansi seeraan alaa jechuudha hawaasuma kamiifuu uummatuma kamiifuu miidhaa malee jechuudha faayidaa hin qabu. Rabbiin godaansa seeraan alaa ilaa jechuudha uummatuma hundaa'u nagaa godhu uummata islaamaa hunda. Godaansa seeraan alaa gahee nuunaajuu godaansa jechuudha seera qabeessa yoo ta'e malee seera qabeessaan bakka hunda deemuun godaanuun rakkoo kan qabu godaansa immoo seeraan alaa gahee rabbiin nuunaajuu. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahmaan Irroo haasaa Tiraamp wajjin taasiseen eenyummaan Somaalilaandii dhufaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Beekamtii jechuudha biyyattii argachuudhaaf tattaaffii godhaa jira gara hundaan jechuudha dippiloomaasii jechuudha cimsinee jechuudha hojjechaa jira biyyoota ollaatiinis ta'e onnaanis akkasuma Tiraamp wajjin haasoo taasiseen eenyummaan Somaalilaand jechuudha dhufaa jira jechuudhaan akeekkachiisa ibsa jechuudha baaseen haasaa taasiseen dubbateeti jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud xiyyaara helikooftara lolaa jechuudha hedduu bitee gara jechuudha Soomaaliyaa galchaa jira jechuudhaan miidiyaan Soomaaliyaa gabaasaati jira. Kun ammoo xiyyaaronni lolaa jechuudha kan ammayyaa ta'ee fi xiyyaarota akkaan jechuudha gurguddaa ta'ee kan Alishabaab jechuudha akkaan ittisa jechuudhaan ajandaan miidiyaa Soomaaliyaa jechuudha ijoo dubbii godhuudhaan wal jalaa fuudhee qoodaa jira. Kanatti aansuudhaan Ameerikaa keessatti kanniisni miliyoona 250 ol ga'u konkolaataa garagala keessaa ba'uu hordofee akeekkachiisni kennameeti jira. Kanniisni kun jechuudha balaa dhaqqabsiisuu waan sodaachisameef hawaasni jechuudha naannoo san jiran guutumaan guututti akka of eeggannoo godhan akka gadi hin baane akka hin sochoone akeekkachiisni kun jechuudha hooggantoota olaanoo jechuudha mootummoota hawaasaaf kennameeti ibsa kun ba'ee jira. Konkolaataan kun jechuudha kanniisa kanaaf fe'achuudhaan osoo jechuudha Waashingtaan irraa gara Kanaadaa deemuu jiruuti kan garagalee kanniisni keessaa ba'ee kanaaf jechuudha ibsi ba'ee hawaasni akka of eeggannoo godhuu fi konkolaataanis ta'ee wannaanis akka hin sochoone ibsi akeekkachiisaa kun ba'ee jira. Kanatti aansuudhaan hospitaalli Gaazaa keessatti jechuudha tajaajila uummata miidhameef kennaa jiru tokkichi hafee hojii dhaabeeti jira. Kun dhugumatti gadda uummata islaamaa hundaati osoo jechuudha mootummoonni islaamaa baay'een kun jiranii jechuudha uummanni Gaazaa kun beelaanis saaxilamanii jechuudha hospitaalli silaa isaan wallaanus tajaajila isaaniif kennus guutuun guutuutti barbadaawaa ture tokkichi hafee jechuudha irraan tana hojii dhaabuun ammaas daran dhumaatii biraatiif uummata Gaazaa saaxila. Kanammoo dawlatoonni jechuudha biyyoonni islaamaa guutuun dhaabbateetuma daawwachaa jira. Gaazexoonni addunyaa garaagaraatis gabaasaatuma jira. Kun maaliif ta'e kun ammoo salphina uummata wannaati rabbiin haadha qabu yenna rabbiin haa dirmatuuf. Kanatti aansuudhaan Raashiyaan tooftaa lolaa isteeppii garagaratti jijjiiruudhaan dirooniiwwan haaree ammayyaawaadhaan Yukureen akka gaariitti haleelaa jirti. Bakkoota akkaan jechuudha barbaachisoo ta'e immoo to'achaa jiraachuunis gabaafamaati jira. Kanatti aansuudhaan Iiraan ibsa arraan tana baafteen Ameerikaan dippiloomaasii yoo barbaadde afaan doorsisaatii fi qoqqobbii dhiisuu qabdi jechuudhaan akeekkachiistee jirti jechuudha. Tiraamp gaa yoo waliigaltee nukuleeraa jechuudha guyyoota hanga tokko qabeef jechuudha. Kanarratti xumuramuu waliigaltee irra gahuu baate akka jechuudha ibsa jechuudha tarkaanfii fudhachuu akeekkachiisee Iiraan ammoo dhugumatti jechuudha Ameerikaan dippiloomaasii yoo barbaadde jechuudha afaan doorsisaatii fi qoqqobbii dhiisuu qabdi jechuudhaan kunis
akeekkachiisa gayaa deebisaa jechuudha akeekkachiisa tiraan biti filaateeti jira kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tana oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin angolii deemtu sheer dhootu kana facaasaa kan isin dhudheessu oduu miti oduulee guyyaa hariyaaree bichaan isin bichaan gaya isin biraan gaya mallattoo gurraatti harka mirga hirtoon tuquraan saabskiraayib godhaa maatii kan jedhaan nu dabalama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.